بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن لقيفتوتك إنك كيدنا. الحمد لله رب العالمين. ربي نجاها ولين نديبسي درسي كن رجل نفارونك اللهتي إن شاء الله تعالى. كما بيك موسينا خالد بن وليد أكا إني بيا فارسي كيس سيني لولان أكا تشيت الرادوبان جرا درسي دي دمي لما الرادوبان درسي كنا تكيو كتا دي دمي سدفا رأتي سينيچو سينا خالد الرا كتا دي دمي سدفا تكي درسي دي دمي سدفا يجو. خالد بن وليد رضي الله عنه ربي سرها هاجالتوتي نما أغرتني جغنم مادان وصفمو كربي صداد وصفمو كهنجفتو ملي هننجفتمني كربي سبحانه وتعالى إسابتم سججو هاga إني لبونجرو دولا إبا قوتولو لي دولا إبا لولي كانان كيسة تنجبسمني جبسو ملي جدان كوني كنا ربي كنتي سبحانه وتعالى. نما هدو لولا جغنوتين هدوما كنما أكنا إموتو كنما كن رب معلماتي نمني أكا إسا كنما أكنا كنما إنجرو دوبا إنجرون أقه من أرمان درت وانا ما بود ربي في دون بين نما أغرتي كادولا كيستي هنجفنو ملي هنجفتمون إساهن أرقمين سنو دولا إبتو قبوتو للجيسات إلو لي إن أرقم نجد أن خالد بن وليد ملي رضي الله عنه إن أجين اللي تاركت دوبا خالد بن وليد رضي الله عنه وأرداه نما بكما دا أكما يرو هدو دبنو قامل لي نما إيراد أجداني أكما سن ذاتل لي نما أغرتي بلاد أجداني نما دوبا أغرتي جزي لولو أكا لينجاتي أغرتي ولقى سبتي لولو نما بفكنا بكم سقالين إسا قدادا يولا اللبي أغرتي كاجيشي تلالبنين أغيسيجو. خالد بن وليد رضي الله عنه guyyaa har'aa kan nuti irraa dubbachuu deemnu kanaan keessatti kufriin zabana san keessatti walitti itti qabamte dawlaan gurguddoon addunyaan beeytu zabana saniin keessatti ta akka Amriikaa irraa Raashiyaa irraa warroota agartee ka alamu duniyaan sodaattu gaafa sanitti dawlaan gurguddoon beekamtuun gaafsanii Ruumii Faaris guyyaa har'aa kana Kaalidiin Ruumii Faaris walii galtee dhahuudhaaf deemti duuba. Duulli kun ma'arakatul faraad jedhama duuba. Ma'arakatul faraad akkasi beekama. Khalid bin Walid radiyallahu anhu waytima walitti qabamanii fi dhagahe jeeshiin kun guddinni isaa 150 jedhan. Jeeshiin gaafsan isaa walitti qabame jeeshii 150 jeeshii 150 dachimmaanuu akkamitti fuutiin nama ajaa'iba duuba. Hedduminni jeeshiidhaa agartee gadin dhiyaatu duuba. Gadin dhiyaatu jeeshii akkanaatti kurfeessan. Jeeshiin isaa immoo 20 illee gahu 20 caalu jeeshiin Khalid bin Walid. Jeeshii haganaatitti jeeshii haganaa kurfeessan. دوبا خالد بن وليد رضي الله عنه يرود بي كان دغاي مال دلق مال حجت مال قد به اكما ادا اسا ربي اسات توكله تقچيله دوبا ولت سي قبمني دغينا وفي دقابيك خالد دفاتين ايكو مال ادا اساتي متي بكني جرت تغت دفاني ايكو بكا جيشي ولك مسنت في تدق دوبا نما كناتي beekamaa duuba. Yeroo kana Khalid bin Walid kallattii isaanii qaceele jeeshii isaa agartee kaa qabatee deeme waytii dhaqan ummanni agartee bishaan bahara Furaat jedhamu kana gama achi aanutti qubatanii jiran. Khalidillee gamanatti qubate
garri Khaalid qubate kun duyda duubni saharaa kana immootu ummanni arabaa itti loluu keessatti beekama duraan itti milkaawanii lafa keessatti guddatanii kanaaf agartee kan beekan isaan itti milkaawanii jiranillee tooftaa asiin dura dalagan keessatti. Kanaaf duuba agartee kaa saharaa kana filate Khaalid. Yeroo kana agartee jeeshiin mushriktoota ka kaafirtoota ka walitti qabame Ruumii Faaris irraa waan jedhanii yaa Khaalid nutti ay ceeta moo sitti achi ceena jedhaniin. Khaalid qaruutee namaati. Khaalid bin Waliid qaruutee namaati isan saattu duuba hin saattu. Yeroo makana waan jedheen isin agartee nutti ay ceeyaa jedheen. Nuti isinitti hin ceenu isin nutti ay ceeyaa jedheen duuba Khaalid bin Waliid. Yeroo kana agartee warri uqalaa ka aqlii qaban rijaallan diiniidha ka nasaaraadha ka yahudaadha ka isaan keessa jiru warri agartee ka sheekoleen isaanii qeeysonni isaanii gurbaan kun gurbaa diiniitii jedhan. Diini isaatiif lolaa jedhan diini isaatiif lolaa. Haqarratti lolaa kanaafuu kun isin injifattanii jedhaniin duuba. Walii galaanii jedhan agartee ka dubbii isaanii dhiisaati. Xiqqeenna jeeshii isaan laalina namni kun isin injifataa. Kanaafuu nama kana agartee ka walii galtee waliin uumaa waliin hin lolinaa jedhaniin. Duuba dubbii isaanii kana dhaga'uu dide jeeshiin in tuffatan. Qeeysota kana dhaga'uu didan. Jechi isaanii kun gadi seenuu dide. Liqinfamuu fi dide. Waan jedhan agartee abadanni lollaan jedhanii agartee ka hamaasaa wal keessa naqanii wal kakaasanii jagnummaa wal obaasanii haala kanatti agartee Khaalid bin Waliid dhabuudhaaf lafaa ka'an duuba. Khaalid nutti ay ceeyaa jedheen nuti isinitti hin ceenu. Qaruutee namaati Khaalid jechuun. Maaliif akkay filate? Sodaadhafi miti. Jeeshii isaa nagaa baasuu fedha. Garri inni qubate kun duyda duubni sahara. Yoo ka itti achi ce'u taate duyda duubni isaa bahra ta'a. Eegasanii agartee ka jeeshiin isaa yoo cabellee yoo miidhamillee bakka itti hiquun qabu. Istiraateejii lolaatiif dirree bal'oo laallachuu nama barbaachisa. Bakka yoo cabe jeeshiin duyda duubatti deebi'ee haala mijjeeffatee namatti deebi'u. Haalli akkasii argamuu qaba. Lola keessatti injifannoo ka ittiin argatan akkasi. Bakka dhiphoo bakka laaftutti yoo agartee ka qabamte ka yoo atiin baqadheette ganaa bishaan duyda duubaa si fixu. Bakka akkanaa kana qabachuun wallaala agartee tooftaa lolaa irraa tokko. Khaalid gizee hedduu waan kanatti fayyadama. Bakka agartee duyda duubni hallayyaadhaa, duyda duubni gaaraa, duyda duubni baharaa in seenu Khaalid lola akkasii. Bakka istiraateejii isaatiif isaa lolu bakka bal'oo laallata duuba. Jeeshii isaa yeroo qubsiisu. Kuni waan inni yeroo hedduu itti milkaawe. Abu Ubeydaa ibn Mas'uud ka jedhan radiyallahu anhu zabana Umarii keessatti gaafa biyya Faarisii kana lolu jeeshiin Faarisii nutti ay ceetamoo isinitti achi ceena jennaan nutu isinitti achi ce'a jedhee agartee jeeshii kaasee ittiin ce'e. Cabnanni eega duula Uhditii deebi'e ummata muslimaatitti cabnanni akka gaafa saniin argamnee jedhan. Akka malee jeeshii muslimtootaa fixan gaafa san. Maaliif jennaan itti achi hin ce'e itti achi ce'uun qabu sila jeeshiin isaa xiqqaadha. Nutu itti ce'utti itti haqa agartee nuti sodaatoodhaa miti jedhee imaana qaba ittiin qaceele duuba. Jeeshiin dura dhaabbatanii lakki dubbiin kun hin ta'u isaan nutti asaa ce'anii jennaan illee lakki jedhe. Abu Ubeydaa ibn Mas'uud jedhaniini. Lakki jedhe. Qaalii na godhaa jedhan amiira keessanii. Itti ce'uu qabna. Ummanni immoo ummata kiyaanatti waytii sila agartee isaan dildila duudanii achi ce'uuf agartee ka achi deeman. Osoo isaan achi hin ce'inuu dildiluma kana irratti xiyyeetti roobsan. Akkasitti jeeshii jalaa fixanii haala saniin namni hedduun dhumate gaafa san keessatti ridwaanullaahi alayhim sahaabaan nabii kennatii fi warroonni taabi'iyyoota ilmaan ijoolleen sahaabaadhaa hedduu dhume gaafa san. Duuba Khaalid immootu dubbii tan ni didilaal nutti ay ce'aa jennaan lakki jedhe Khaalid. Isin nutti ce'aa jedhe nuti isinitti achi hin ce'enu. Duuba Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu nama dandeettii qabu waytii isaan itti ay ce'an jeeshiin isaanii akka malee guddaa tahuu ni arge. Akka malee guddaa jeeshiin agartee ka mushriktoota akka gaafa sanii. Jeeshiin mushriktoota
كغافة سني هدو قد أرجع جنة وان جده جيشي إساني كان يوجزي تكان اتقدج إني أقرتي لولين جيشي إساني كنه هنجفتاي إسان أقرتي دوبتي دچان ولولني راها قرآن ولولني راها إسان أورقو قبنا جد شدو جد اتجابيسا جد أقرتي كأكيرو تكالي هرم بافتشيم bakka tokko agartee asitti gadi jedhaa jedhe haran kenninaa fi jedhe yeroo tokkollee miidhamtanillee takkattiin keessaa bahuu qabnaa jedhe haga miidhamne takkattiin keessaa bahuu qabnaa jedhe yeroo itti dheeressine jeeshiin guddaan kun ni hinjifataa jedhe kalaas yeroo itti dheeressuu hin qabnu jedhe duuba Khaalid bin Waliid hara kennuu fi hin qabnu hara baafachiisuu hin qabnu jedhe guddinna isaanii kanaan waliin itti seenuu qabnaa jedhe sabatuu qabnaa jedhe ammallee obsuu qabna mala kana baase ajaa'ib duuba waytii jeeshiin isaanii ka agartee ka hin injifanna jedhanii xiqqeenna jeeshii isaa laalanii boonanii agartee achi as yaa'an bahara as qaxxaamuran Khaaliditti eegale akka beeku sanitti Khaalid guyyaa cufa hikmaa rabbii kanaa waan kophaa baasa waan namni hin beekne yoo har'a akkanatti lole bor akka biraatti lola iftaan akka biraatti lola iftaan akka biraatti lola akka waan siyaasan isaa sun jalaa dhagahamtee tarra loleen bor ittiin deebi'u duuba tama biraatiin dhufa duuba haarauma gaffida كنا ربيتي سبحانه وتعالى يرو كانك ربي سر حاجالة توتي خالد بن وليد اتسين دوبا جيش إساء اتقوغتني كيس سينان هن أري أن جيشي أغرتيكا مشرك توتا هن فتن ور تاريكا وليغا لغافسا ور تاريكا أديسو كأغرتيك تابان تاريكا كأكم نكسير فا عليه رحمة الله دوبا وروني كنين شفتي وانجدان واني غافسا خالد إساني الرافته جيشي مسلم توتا جيشي إساني الرافته كما إبا أولي نمني كما إبا قد جد انجر كما إبا أولي الرافتا كما إبا فشانتمان دفنيمي كما إبا أولي الرافتا دوبا جائب كوني أغرتي ربمته سبحانه وتعالى تمسيت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ربي سبحانه وتعالى يو ربي تمسي ربي نسني تمسا دران بالله سيني ربي كنافو ربي تمسنيتي ربي سبحانه وتعالى إساني تمسي سار ربي تمسنان ربي إساني تمسي ربي تندوبه هنجفنوها قسكيت أرقتي أمني مسلم توتا قافسا تمسي ربي علامات هنجفنوها قسكيت أرقتي cabsanii harka kennisiisanii booji'anii kaan fixanii bulii kudhan guutuu bakka san taa'e Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu akkana jedhan baatii zulqiidaa keessa hijiraa irraa agartee kaaganna 12tti yeroo akkasii san keessatti Khaalid bin Waliid ganda san cabse eegana achirraa ka'ee jeeshii isaa agartee bakka lamatti qoodee gara hiiratitti qaceele magaalaa hiirata jedhamtu ta iraaqii tanatti jeeshiin achi qubata wayita garas jeeshiin deemu jeeshii fuunduraa jeeshii Aasim bin Amrii godhe isa hogganaatti godhee deemi jedheen jeeshii agartee duyda duuba shajara nama jedhaniin agartee itti godhe duuba rabbi isarraa haa jaalatu yeroo kana agartee nama hagoo callatti dubbii mistiraa hime kan namni tokko irraa quban qabne duuba jeeshii kaan hin dura deemaa jedhee kaan hin duuba deemaa jedhee nama hagootti himee hajjii haadha hin jedheen duuba nama hagoo callaa keessaa filee ummata agartee waliyyaa ansan keessaa nama hagoo callaa filee namni hagoon sun waliin itti qaceelan duuba hajjii ajaa'ib ka jeeshiin biraa quban qabne Khaalid walumaan jira osoo seeyan hajjii dhaqee karaa namni hin beeynen deemee lafti beek hin dhiyaattu guyyaa 7 keessatti karaa kana qaxxaamuree dhaqeedha karaa namni hin beeynen seenanii halkanii guyyaa karaa hangodhin deemanii fardoon osoo gulufan akka sanitti agartee hajjii dhaqanii achitti hajjanii Khaalidii kunoo labbeeyk allaahumma labbeeyk achumaa jedhu ka beeytii xawaaf ka agartee arafaa dhaabbatu ka musdalifatti gaddeebu ka hujii agartee kaa kana raawwatu argan jeeshiin warroonni agartee ka madiinarraa dhufan ka bakka adda addaatii dhufan ummanni muslimtoota kuni Khaalidii miti Khaalid kunnoo achi jiraati Iraaq jira Iraaq irraayyuu kunnoo
اتفاقوا لفاتي جرا إيسان رفو دندا ملي هوغنا جيشتي كونو غندا كنا جبسي غندا كنا جبسي غندا كنا جبسي طليان كاتا غندا كان جبسي كان جبسون طليان غربا بكري دبتي دبي كان مرنا موني دغا دوبا يولالن خالدي مفكاتري اسو ماري دوبا وان نمني هاسو كنا فيني اغرتي كا يرو توكل فتران كنين حجي كيس جرامي ولين هاسو متى دبسو مال غدو توكلن غوني دو وجي حجيج الله تففو مالي وجي حجيج الله تففو مالي هاسا نما توكو ولين غون وفرا هجي إساقي فتي وفرا تلابت جيشي سلا دويدا دوبا ديمو كهيرة تقلو ديمو سن أسو إني هيران دكبين ولين أغرتيكا مقالا هيران آسين أسو جيشين إني برا ديمي أسو مبيكين تديبي جائب نمها قوش الله كيسا هو بچيسي أجرى وري مدينة تقلي أبا بكري تتيني مني دبين أبا بكريني جيتي abbaan bakrii dhugoomsuu dadhabee kaan ni gaafata ati duraan isa ni beekta ni beeka isuma kaan gaafata akkasitti riwaayaan itti walii galtee isa ta'uu amananii jennaan achii xalayaatti barreessee abbaan bakrii isa komate radiyallahu anhu kamijjee ishii dhiibte akkas dalayde jedheeni iyyaaka an ta'ud jedheen duuba bimaa fa'alta akkan deebini waan dalayde sanitti jedhee waan biraa isan goone komii دوبا أكا كانتي أبان بكري إسا دينيني خالد بن وليد يوجد أياب بليوان كينا نما قلبي لا فاتي نما إبادان تكاكي سميلي تنفيني يو إبادتي سلا حركاك وجهادك أغرتيكا إرفلة تماوي كقويا بوري أغرتي ربي برتي أغرتيكا هجين أغرتي أكا جهادا وانجرت دوبا هجي كيري كيست متى هجي لا حركاك باتشو ولين هجي لن ندبريني الأفافية أجراك إيرو فدوبا jeeshii dhiisee akkasit dhufee hajjiillee keessa oolee hajjee gale jechuu Khaalid yoo jedhan nama akkana beekamu yoo obboleewwan kenna nama ibaadaa marattuu haafa'u ka ibaadan takkallee akka jalan dabarre fedhu duuba Khaalid nama akkanaati shujaa'ummaan isaa waan dubbatanii dhumuu miti jagnummaan isaa waan dubbatanii dhumuu miti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jagnummaa addaati isaa kenne jechuu insha Allahu ta'aalaa darsiin kenna ka guyyaa har'aa asitti nu hobba'a haga darsii biraati walitti deebinutti nagahan nu turaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu assalaam ila liqaa